السلام عليكم. ilmaan Oromoo bakka hunda jirtan akkam jirtan nagaya fayyaadha. warri Suudii keessa jirus rabbiin isin haa baasu, mafkiraa rabbi nu haa fidu, rabbiin gartee isin haa baasu. abbaan rahmataa isaa rabbuma kadhannu silaa qabnus rabbuma khaaliqa tokkicha rabbuma kadhannaa. rabbiin warra Suudii keessa jiru isin haa baasu. fatanaatana inshaallah obsa inshaallah obsi deemaa ammaan seene inshaallah xiqqoo haasaayatiin si invite godha inshaallah. obsi gartee deemaa gartee hin hadheessine saniifuu inshaallah rabbuna ati rabbiin mafkiraa nuu fida xiqqashumaan nuwaaf Oromootiyya obsa ammana obsaan keessaa kunnu addunyaan tun isiinuu fatanaa keessaas ni jirra. fatanaa tana keessaas rabbi nu haa baasu. Oromoon amma maal godhu qabdi? karaa hundaanuu rakkoo Oromoo keessa jirra ni beeyna. rakkina kana keessaa maal godhu qabdi? amma ni gartanii kunoo Tigreen moohachaa jirti jechuu biyya san. juuntaa dhabamsiinu osoo jaanu isaanuu dhabamsiisu jirti. amriin takkalleen tanuma rabbiiti. wamaa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa. waraana rabbal izzaa namni beeku hin jiru. amrii rabbiin khafadhe funyaan sii ureeti sii lolchiisa. khafadheeni rabbiin nasrii sii fida. fedhu muslima taha, fedhu kaafira taha, fedhu waan fedhe taha. dalagaa rabbii seenuu hin dandeenyu. maaliif? rabbiin waan nuti jiru isaa beeka jechuudha. nuti rabbii keenya kadhanneetuma karaa rabbii irratti wal jaalannee Oromoon akka Oromootitti wajji deemu hanqa dandeenyuun jaalala uumneetuma waliin maxxannee saba keenya rakkoo keessa turre rakkoo keessa jirra, rakkina keenya ni beeyna, rakkina keenya kana hubannee dhugaasaniin nuti wal jaalannee harakkataa keenya bira dhaabbannee du'aayin haa dhaabbannu, qabeenyaan haa dhaabbannu. waraanallee waboo teenyaas haa taatu, du'aayin haa taatu, qabeenyaa haa taatu, waan dandeenyuun dhaabbachuu, wal cinaa dhaabbachuu jechuudha. akkanuma tokkootitti akkaanan itti yaadutti. ummanni kun adawwii teenyaa nu rakkanii jiranii, rakkoo nu rakkanii jiran jechuudha. nuun tolle, Mililik nuun tolle, Tigreen nuun tolle jechuudha. rakkina keenya eenyuu fida? hin irraanfatina Oromoon akka dura deemu. Oromoo rakkina kana kanu fidi ilma Oromoote, dhala Oromoote. fedhu maqaan Oromoota fedhu keessatti haa guddata, ammoo maqaan sa'an Oromoo jedhee bakka keenyallee haa bu'e jechuudha. bakka keenyallee haa bu'u, fedhu Oromoo haa ta'u, kanu ganee Oromoo dura dhaabbatee sirna kana keessattis nu miidhaa jiru Oromoodha. sirna Mililik keessa nu miidhu Oromoodha. sirna TPLF keessatti nu miidhe, wayyaalee keessa nu miidhes Oromoodha. takkitti san hin dagatina Oromootiyya bakka jirtani. talamadaa san mata duree dubbiiti beeytee takkitti tan akkan daganne namuutu. talamadaa ummanni kun dur nu miidhanii jiranii nu miidhan. amma hoo amma isaan kun gowwaa fi haaqila wal bira dhaabdee yoo laalte akka nama tokko akkaanan itti yaadutti TPLF jechuun osoo fira keenyan ta'in, osoo alagaa ta'uu, osoo adawwii teenya ta'uultillee adawwii lameen irraa takka gaarfachuu takka laaluu qabda. adawwii lameen irraa kamtuu irra hama yoo jenne adawwii Mililikii irra hama. adawwiin kun barnoota fudhatee jira, halaxa godhe keessa ji'eetii yaada'an. rabbi yaa beeku wallahu aalama akkasna fakkaate. ammoo nuti kun adawwiin kun barnoota fudhatee jira, nu miidhuu jiraata. wallahu aalam san rabbii beeka. ammoo Oromoon akka Oromoo qophaa'uu qabdi. firratti irkannee Oromummaa keenyaan nuti gaafiin amma ummata Oromoo keessa deddeemtu maali? TPLF duriis nu rakkaa turte, arraas nurra deebi'uu jirti. Oromoo maal godhuu qabna? akkam OPDO lamadaa ummatti isiin ammaas tabiraa ni mala. wallahu aalam nuti rabbii beeka. ammoo wanni takkittiin beeynu rabbiin subhaana wa ta'ala dandeeytii qabu isa
abbaa fadhe duula sii baase jechu waraana rabbii tokkichaa rabbi malee hin beeku hafadheen si nasara nasriin teenya kararuu dhuftuun rabbii beeka dhuga nuti akka ilma namaa sababa waraana waboo qabna dhugaadha waboo abdanna rabbii gaditti rabbii wajji insha Allah dhuga sanni qabna osoo san qabnu waan rabbii nu moosisuun rabbii tokkichaa beeka jechu saniifu maal godhuu qabna Oromoon qophaa'uu qabdi jechu qeeyroon akkaan dhageetii qabutti qeeyroon ta alabbaatee dhagaan loltuu mitimma qeeyroon ta waboo wajji hidhattee gaara jirtu ta waboo wajji deemtu qofa osoo hin tahin qeeyroon ta biyya keessaa ta qawwee hidhatteen quba qabaanamma qeeyroon cufti qawwee harkaa qabdi akka durii miti TPLF'n dur yoo Oromoon qeeyroon kumnishan itti wareegamtee biyyarraa isii baafte jechu arra dhagaan biyyarraa isiin baaftu yoo isaan yaadanu jijjiiran qawween biyyarraa baafte jechu waan kana taate Oromoon mataa keessa qabachuu qaba bakka jiru jaarmee isaanii jabeessanii qeeyroon bakka jirtu kutaa 11 keessa akkuma amma wal quba qabaatanii dabballee cimaa uummatanii qeeyroon wal quba qabdutti akka ammaa kana caasaa isaaniitti jabeessu caasaan isaanii jabaate keessa warra gurrarraa muranii jira qeeyroon osoon tuqin baadiyyaa keessa qeeyroon dhufa jedhanii sodaa hin dubbatan jechuu amma dubbiin akka durii miti jabeessitee jirti qeeyroon jabaattee jirti biyya keessa maqasaan gurrarraa muraniiti if wal qixxeessi jedhanii biraa deemu jiran saniifuu yaa Oromootiyya bakka jirru nuti wal quba qabaannee wajji jiraannee waan nu as deemaa jiraas beeynee adawwii teenya buutii lafa buute dhagaa lafa guute mallisirra jiraa jedhan namni hundinuu nama jabaatee wajji jira namni hundinuu nama qawwee qabu wajji jiraata nama xiyyitii harkaa qabuutu sodaa qabaa jechu arra Tigreen ilmaan Minilik zarraaf biyya teenyaaf lolla jaanii dachii samii dhiichisanii ilmaan Oromoo itti guuranii boodaan gatan san walumarratti social media deemu jirtu ka Oromoon cufti arku jirtan kana jechuudha maaltu kana fide hidhannoo qabaachuudha jechuu qawwee Oromoon arra ilmi tokkolleen ka hin beeynen jiru namni afaan qawwee hin qabne kabajaa hin qabu murtii teenya san qabaannee nuti mirga keenya eeggachuu Oromoon bakka jirtu cufa saniifuu yaa Oromootiyya furmaanni ilmaan Suudii kana warra Suudii kana keessa jiru Oromoo takkaa ilmaan Itoophiyaa warra hidhaa kana keessa jiru rabbiin tokkichi isaan haa baraaru du'ees rahmata haa godhuuf jiruus iimaanaa sabriyaa kennuuf warra kana hidhamee rakkamu jiru kana furmaanni isaa gaafa achirraa Abiyyi Ahmad angoorraa darban tokko mana hidhaa keessatti nafu achi asittillee furmaata rabbiinaa fiduuf ammoo akkaan cuundhuuraa kana arkuttu cuundhuuraan ummanni gartee Suudii Arabiyaa keessa jiru kun waboo gargaaru jira jedhanii mataa isaanii keessatti gartee waan kana qabaniif ummata kana hamma isaanii amanu malee ummata kana fuudhuun ni jabaatti jechuudha ilaa amma iyyinee iyya dabarsinee hanqa dandeenyu iyyu jira jechuudha rabbiin rahmatan nu haa godhu rabbiin gartee haasaa'amtee haasoynu kana keessallee haasaawa khayrii nu haa keessu haasawa khayrii rabbiin nu haa godhu ani waanin dhaamsi tokkichaa qaba ummata badhaadhina ifin jiru biltiginnaa ifin jirullee dhuguma rabbiititti osoo hulaan tawbaa teessan hin cufamne jechuudha osoo isinitti hin cufanne deebi'aa karaa Oromoo tawbadha Oromoon garaa bal'aa qabdi harka bal'aa qabdi namaaf araaramti Oromoon warra gartee Jawaar Mohammad takutte gundoodha tahafte guddoodha ummata TPLF kana cufallee dhiifama goonee fi OPDOs dhiifama isinii goone kursiirra isin baafne jaanii jaraa garanii Jawaar Mohammad hidha darbanii jechuu akkasitti jechi xiyya Oromoon akkasitti dhiifama namaa gooti ammallee dhiifama isinii gooti jechuu Oromoon karaa Oromoo teessanii as deebi'aa yoo deebi'u baattanis wanni Oromoo irraa irristan arra waan takka hin jirtu maaliif jennaan qabsoon dhufte isin rabbii fide rabbiin sababa godhee abbaa fedheen qabsoo si baasa hukmiin rabbii jajjabdu
saniifu khaalinni khafade funyaan si uree qabsoo teesii fidaa jechuudha yoo rabbi je nuti oromoon jabaannee qabsoo teenyarraa dhaabbannee cinaa dhaabbachuu qabna khaanee waboo cinaa dhaabbachuu waboo hojii dhaabbachuu hawaasa kana keessa waan takka takka deemu maaliif akkanan taane namni tokko yoo waan takka keessa jiraanne waan san hojii isaa hin beeku jechuudha battala seenee namni hin beeyne namni qawwee takkaa dhawee hin beeyne namni takkaa battala seenee hin beeyne akkuma fadhee afaan hin jahaa jechuudha namni arra gaara keessa jiree guyyaa tokkollee taatu sii boraafatee oromoon qabsoo bilisa baasa je'ee lolu kun maaliin gargaaramu jira maal turraa eeggamaa maal barbaachisaa ilmaan oromoo beekuu qabaa jechuu kana arra fakkii fudhanne Tigreen fakkii waan takka namni tokko gaarii dalage fakkii irraa fudhachuun qaanyiin qabdu dhiirummaa namaa himuunis qaanyiin qabdu namni yoo si zallamellee waan fedhe si godhe inni dhiirummaa qabaate zulmiin saasanis ni teessiif hayni inni wanni dhugaasan dalage saba saatii dalage sanis dhuguma san dubbachuu qabde jechuudha zaahira kana waan jira Tigree yoo fudhannee laalle amma osoo Tigree haasaa ofisii ol qaqqabuuf hin tahin jechuudha dhiirummaasi beekuu dhugaadha jeeyinummaa qabdi maaltu jeeyinummaa san fide Tigreen amata 27 biyyaas bulchitee jirti angoo waan ta'ees mi'aasii beeytee jirti jechuudha ilmaan oromoo takkaa angoon harka keenya galtee nuti mi'aa biyya teenyaatii fi mi'aa angoo agarreen hin jiru takkaa duraa garaagarummaan nuufi isaan qabnu kana waa isaanii san qabu isaanii dur amata dheeraa dargiin lolee behe jechuu eega dargiin lolanii akkasit dargiin akka isaan itti fidhe san akkasit fixee biyya tana qabatan booda ama 27 bulchaniiti mirga arkatanii angummaa arkatanii mi'aa fi bushaa dhandhamanii beekan oromoon hin beeku qabeenya arkatanii diplomaasii addunyaa wajji arkatanii beekan oromoon kana cufa hin qabu waan oromoon itti adda isinii ta'e saniifuu nuti waan wal balaaleffannullee hin qabnu jechuudha walii ibsuu qabna yaada kana namni tokko yoo tokkorra waa takka fahame dubbii namni kan akka kalataa jee kana walii ibsu rakkina nuti qabnu walii ibsinee karaa fuulduraa deemuudha jechuudha saniifuu Tigree waan biyya akkasi bulchitee beektuuf waan duraanis loltee akkasitti jeeyinummaa san qabduuf ammallee oromoolleen jeeyinummaa qabaachuu keessa dhagaani Tigree buqqifte takkittii san beekuu qabdan saniifuu amma isaan oromoo gabroonfannaa yoo ja'anii yaadan taate oromoon hulii gabroonfatan hin jirtu oromoon oromummaasii beeytee jirti namuu dantaatu walin nama fida dantaan Tigree walin nu fiduu ni mala diinni kee hogguu diinni biraasi dhufe nama keessii tahaa jechuudha yoo piidiyoo laalte mililik jala galanii jiran mililikii wajjiini nu gabroomsuu fadhan nuti hoo Tigree wajji deemnee mililik firraa darbuun barbaachisa nuu taati jechuudha dhugaa dubbachuuf firummaan hin cittu maaliif jennaan wanni oromoon beekuu qabdu amma oromoon hundi qeeroon xiqqaa guddaan qawwee kan dhooyne hin jiru akka durii dhagaan firraa nama darbuu mi ulii qawwee afaan qawwee nuu galee jira duraan qawwee social media irra yoo dubbatte namni keenya ni sodaata hin dubbatin illee siinjaa hin dubbatu amma immoo addunyaalleen afaan qawwee beeytii jechuudha afaan qawwee saniin nama deemu arkan saniifuu daangaa keenya eeggachuuf qawwee hiiknee hidhachuun dirqama oromummaa lammummaarra jiru jechuudha afaan nagayaatiin hin dalaydu addunyaan addunyaan tun TPLF dubbachuu jirti jedhan TPLF malee oromoo dubbachuutti hin jirtu jedhan yaa oromootiyya wahalle nyaatan malee wahalleen dubbatan waa hedduu jira
waa hedduu timni kun hedduu gaffagaata mukayotti itti darbetee gaturutte malee tiba kana arkuun ni jabaate jechuudha. Saniifuu addunyaan tun TPLF takkaa'uu Tigree dubbatti Oromoo hin dubbattu jechuun yoo ati hidhatti addunyaan si dubbatti. Hawaasa keessa waan deddeemaa takka waaniin dhageewu maal jedhan gartee Oromoon tun karaa amantiititti amantii kanatti irra guddoo amantii sanitti irra guddoo sanii miti dubbiin kuni waan namni ifiin gartee haasaa'ee akkanaafi akkas jedhu malee wanni takkallee waraa waan karaa sanii keessa addunyaan hin jirtu. Yoo hittaa jiraatellee fakkii guddoo wanni isinii taha akka Afgaanistaan kana fakkii ilaalladha. Fakkii namaa ta'uu dandeenya kun. Akka Yaman kana fakkii ilaalladha. Yaman jechuu biyya muslimaati. Suudiin biyya muslimaati fakkiif. Wallolutti hin jiranii. Addunyaa waan sanii bira hin jirtu. Addunyaa wanni isiin bira jirtu amma teknooloojii nama meeshaa jabduu qabu nama nukuleer qabu namnitti tif jedhu hin jiru. Namnitti dubbatu hin jiru. So nuti nukuleer qabnaa hin qabnu maal qabaachuu qabna qawwee qabaachuu qabna jara keenya. Hidhannoo akkatti hiiknee hinu qabaachuu qabna. Ammallee hawaasni kee tokko xiqqaa guddaan si jala jiraatee si hiriiree namni kun naaf jechaa lolu jira naaf jechaa du'u jira bilisummaatiin yaaf ji'ee hawaasni kee hogguu si hiriire hawaasni tokko ta'e kun akka Tigreeti jechuudha. Fakkii kanarraa hawaasni tokko ta'uun Tigree si garsiisa. Nuti Oromoon dhugaa bitamaan nu keessa jira saba meeqaan nu keessa dhalate kanu wajji jiru keenyaa'u kanu jiru jira waan kana cufaatiitu Oromootiyya akkanatti qabsoo teenya sakaale. Oromoon kana bartee jirti amma qaceelloon barree jirra kana. Maal godhuu qabna? Warra nuu jechaa gaara seenee waboo ilmaan keenya obboleeyyan keenya gaara jiru kana cinaa dhaabbannee isaan kana waboo tana jabeessu. Qeyroo biyya keessaa tana jabeessu. Qeyroo biyya keessa jirtu jabeessu akka gaaritti. Waboo teenya bira dhaabbannee wabii sabaa jabeessu. Saniif nuti hidhannee akkasi waboo tana cina dhaabbannee hogguu jabeessine. Tigreen tun sammuu amma itti gadiin dhufte yoo biyya tana qabattellee sii jabaate yoo agarte Oromoo miliyoona 85 ni geessa. Oromoo dila kana dura dhaabbachuu hin dandehu. Yoon dura dhaabbadde afaan qawwee namuu qawwee qaba yoon dura dhaabbaddellee namuu qawwee hidhatee hiikee baree jira. Afaan qawweetiin nama bulchuun hin jirtu. Sobaa wal bulchinaa biitii lachuu waliin nuu dantaa Oromiyaa irraa muramee taa'uu hin dandeewu jechuun wajji jireenya hawwanii nu wajji jiraatanii jechuudha. Nutilleen isaanilleen ilmaan namaati baatii 9 dhalatanii addunyaa tana irraa deemanii yoo isaan harkana gayaatiin nu wajji jiraatan wajjuma jiraanna ilmaan namaati. Yoo isaan boortaa jedhan malee maaliif jennaan mililik nurratti hin deebi. Mililik abadan akka nurratti hin deebine abdii rabbiiti wajji inshaallah. Isaan kunilleen yoo Oromoo gabroomsina jedhan akkuma Jawaar Mohammad jee namni haqa Oromootirra ejjetee Oromoorra ejjete ifumaa fi hayni isa qabee galaafama. Maaliif Tigreenis qoodasii akka gaaritti arkatte waan isiin Oromoo goote dhala Oromoo goote hayyuu Oromoo goote Rabbi mililikiin irraa baase ammallee isaanii walit jira. Tana ajaja rabbiiti alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii tokkichaa osoo addunyaa tana jiru addunyaarra jiru خنين ندون الحمد لله رب العالمين ربي خيان قالت قالشا خزلمي لما ولي قرقل شي ربينا كان والداخل ربي نقرسيسه الحمد لله رب العالمين يا خدا علماء يا خدا نما ربي جئس دودين أخته يا خدا قليل قرتي أورمو يا خدا
تحليل أورمو كل منا أورمون قبدو جالل أورمون نما قبدو على قافي خالقان تيم فرافي شوفها همتي بيسي خيس جرتو أرى الحمد لله قالني خينيا تكو ربي براهين وديبي نما براهيمي الحمد لله رب العالمين مالف ظلمي لما ولي قال لك سي أكنا والوادن الحمد لله رب العالمين قالني خربي إني أورمو قنك أمي تقريدان إني أورمو قنك أمي الحمد لله رب العالمين إساول ديبسي دارا داخو والقرن جتشو حتى خبرات اللين هنا في نبر حواسا خيستي هاد بوچسي المو بوچسي الرخ محمد أمين أجيسي كسي دربسن والله خيستي مجاسا قباسي كسي أجيسي والله خيستي مرمك كسي مري أورمو ردابتي الر ربي ولي جيسي راخة فليبر أصو إجيتين يلما الحمد لله خانا قالت قلفتشو رب العزة قالني خربي توكتشاتي أما اللي نمني أورمو رأجته أصونتي اسم بات لنو يا إلمان مليلك إلمان تقريت اللين خافان تقرين بين نجو وري اسن إلمان تقريت اللين أمة أورمو ردابتني إيجا جنيتني أمة أورمو ميك هلاختن الرز جان سني ديبته لما ديونا ما برنوتك أبو تاتني برتني خجرات تنتاته وان أما قوتن كان هوليت ديبتن المان تجري الرابرتن وان سني رفرة توني الحمد لله قالني خربيتي أما اللي ربي توكتشي أورموتية قليلتها هاسد ما ولدت يادنا والجالد دا بكجرتني أورموتي يا بكجرتني والجالد دا جالل ولي رابسا خهمتو اسني دلقل لين طول أولاف نمني أرهمتو نما يادي يو طولو نما أولتن طولو برو ربين سي أول أبان هاسد ما ستي أصديمو أتي خيرين تجي ديمتي والله ربي وبي سيبوسا سنديسو ربي لفت سنديسو وبي سيبوسا أتي خير ما يادي ورنا ما مسخه ورنا ما فيته أرى ربين هجين نجرسي سيتو أجرتن جولة ميك ورا زراف جادي بيدا وشوفه ورا إلمان تجري كسف فيته شوفه أكسف فيته شو ورا إلمان أورمو بيجهزا قطع جرو خلاص أكسومن نجرسي سجر ظلمي ولد ديبته كانت دارا والجوته هكا أورمو ربين الدوباسا خنافو إساني والنخرة والفتة أورمية قد لفه أورمون تيجي قبتي وبون تيجي نسباته في الناس يسيته جتو هنك أنا قبعوا هنك إفي والنخرني هنك إفي والنخرني أو بوت يوانين دامو اسم بكجرتو جبات كيرو جبيسا كيرو خرا وبوديما لولي أما نمبر باتشسو نوتي Ruga Oromoonni tokko namni tokko waan haasaa maal eegan heeraa fi seera qaba lolli ammallee gartee haa dura zulmii lamaa wal fixxu jarjaraa waraabeessaa qaama sehee gaafa cehe jan qaamaan ciniina gaafa ciniina jan akkas hin taan lolli amma khashir ji'anii girgim ji'anii firraa laalanii bitaa laalanii mirga laalanii if dura laalanii if booda laalanii waboonti akkasin lola jabaasanii seente jechuudha maaliif jennaan tigree laalame tigreen fakkii akka taatuufiin isinime tigreen yoo kumni dhibbi tokko lolaaf ilmaan nafxanyaatti deeme duluu kuma dhibba tokko tigreen hiriirtee leenjii fudhachuu jirti fakkii fiin isininje Oromoonis akkas ta'uu qabdi yoo kumni dhibbi tokko waboon lola as deebi'e kumni dhibbi tokko qeeroon itti hiriiruu qabdi laal tarsiimoo jira namni akkanuma lolatti hin seenu haqqa isaa wal nakaran isaan haa qophaawanii jarjaraa waraabeessaa qaama sehee gaafa ceha jaan jarjara nun barbaachistu
ربينو الحمد لله رب العالمين ولجيسه والنخر جران نتي خنا راجر جرا نمبر باچسو ونما نمبر باچسو ايرون خرا وبو اتهريرو وبون لنجي فدچيسو ايرون بيا خيسه جرتو اكوما اما غرر مرتني فردو في فردا ناموس غد جاني بر اسيشا خمستي ايرون دفا غرن رامرتي انسانتي akkasitti ummata keessan kharaarra deebisuuf galata guddaa qabdan qeyroon oromiyaa hedduun isin galatoonfadha akkuma amma tarsiimoon keessan wal hidhamtee caasaan keessan jabaatee kutaa kudha tokko keessan hiitanitti sirni kun jalaan daanee yoo ta'e jireechu qeyroon kutaa kudha tokko keessaa hidda akkasii hidhattee caasaa hidhattee jirti qeyroon akkasi biyya keessa jabaachu jirti taan karaa woboon qeyroo leenjii kanniteefi karaa woboo suuta ja'a wobooti jalaa shirja'a girgib ja'a bitaa keessa laala mirga keessa laala if dura laala if duuba laala dhaggeeffadha akkasi sossohan adawin laman hawal gababsitu hawal shukumtu ha khalto kawalin batu ha ormiya ifif gasentu dufte nuti jarjara number basu khanafu jaccha social media rededemu namni tokko mal godu jirani khaja uyo jirate hubanno godi ifkeessa yaas sa akkamitti TBLFin mililikana cabsu jirti ilaali ummanni saanii maal godhu jiran hogguu 100 leenjii ergan 100 Tigreen leenjii fudhachu jira sadarkaa isaa waliin ummataa wajjirra jiran laali khanarraa isinii galuu qaba jechu oromooti warri tokko gartee akkanumatti haasaawu akkanatti haasaawu dura maaliin haasawaa beekuutu gaariidha anilleen beekomsa akkasi qabaadheeti miti ammoo yaada kiyya kana fakkaate muuxannooti jirraa waaniin qabu gartee waanuma sanirraa ibsuu jechuudha akka mataa kiyyaatitti illee jechuudha maaliif namni tokko hogguu battala keessa seenu battallitu waa takka waa lama waa sadii waa afur waa shan waa jaha si barbaachifti waa torba si barbaachifti waan kana xinxiltee jala deemtee gaffageessitee ilaaluu qabda waan kana ilmaan oromoo kanarratti hojjechuu qabna saniifuu bakka jirtanii namuutu gandarraa dhufeni beeka bakkarraa dhufeni beeka qeyroo wal kakaasanii wal jabeessanii karaa waboo qawwee isaanii hidhachuu abshiraa yoo rabbi jee inshallah xiqqashoon nu hafe dhaamsa tokko kaniin qabuuf warra Suudii osoon isaaniin dhaamne xumuruu hin danda'u maaliif sabakiyyaa na qocca garaan na dhukkuba asirra dhufeetiin booyee jechu booya maaliif garaa dadhabeeti na nyaatan sabakooti na dhageemteeti ammoo na arkaa jechuu miti niin dadhabadhe kophaa kiyya taa'ee hiraaruu dadhabadheetiin dubbadhee jechuu maaliif natti dhageemte namuu akkatti dhageemti khagalee rafuu jira khatanumaa urraa quban qabnee jira irraa cufe gaa rabbiin irraa cufe kharraa cufallee akka kiyyaa kanatti haabanu an du'aa isa numaan godhaaf rabbii waa'ee saba isaatii fi waa'ee biyya isaatii fi eenyummaa isaa irraan cufin rabbi itti haabanu lilmeen andira tana isaanii naadiru sanillee dhageesse saniifuu yoo akka tokko namuu tahe khasaareewuu kaayi namnummaan ka'ee bilisummaa saniifuu sossohuu hin jiruu jechu saniifuu rabbiin akka tokkottuu naman uumne namuutuu adda yaada adda qaba tokko asumarra dhufee dubbatee haasaawu kanaa ni qaanfata tokko ammoo maal naan ja'al ja'a tokko ammoo akka shari'aatti illee dhalaan illee nasilla dubbachuu hin qabdu ja'a dhaggeeffatee sanis akka shari'aati ani ammoo akka kiyyatti morkottuudha ni morkota morkochuttiin jira
sabakiyya kana morkochuufin qaba jechuudha. Asirraa anis lubbuun tijaafis oromoodha morkochuun qaba. Waan kiyya irratti najjeesu jiran waan kiyya irratti rakkachu jira. Saniifuu mirga kiyyaafin dubbachu jira. Mirgi oromoo mirga kiyya. Warra Suudi Arabiyaa keessa jiru akkumaan duraanillee asirra dhufee isin boo'eessanitti yaa obboleeyyan kiyya yaa ilmaan kiyya waan inni isin kadhadhurra sheernaa godha hana dhagee waan inni isin kadhadhurra hedduu takkaan isin jaaladha. Du'aa'ii godha bakka jirtanii du'aa'ii godha. Nama rabbitti harka ol qabate rabbiin keeysaa mu'mina isaa rabbal izzaa beeka. Saniifuu yaa ilmaan muslimaa Suudii keessa hidhamtanii jirtan wanni nu dhaqqabaa du'aa'ii rabbiiti. Wanni qabsoo teenya tanallee nuuf finiinsaa du'aa'ii rabbiiti. Wanni oromoollee karaa tokkummaa nu deebisaa du'aa'ii rabbiitii fi karaa rabbiiti. Rabbii keenya sodaannee du'aa'ii haa godhannu. Akka jirtanitti akkumaan isinin jettis quraanaas qara'a. Astaghfaarallee godha du'aa'ii godha karaa rabbiititti. Fatanaa rabbiin akka nurran tursiifne fatanaa nuti dandeenyu malee akka rabbi nurran keenye du'aa'ii godha. Dhaamsiniin warra hidhaa Suudii keessa jiru dabarsu. Insha Allah xiqqashoon nu hafe waa xiqqashoo yoo rabbi jee insha Allah wallahi yoo insha Allah yoo rabbi jee bishaarar la waragarra rabbiin fatii nuufitu jira. Fatii teenya tana du'aa'ii nuti jabaadha. Rabbiin abbaa fadhe wamaa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa. Abbaa fadhe waraana saasii ajaja hin beeytu. Saniifuu rabbiin subhaana wa ta'aalaa dandeeytii qabu isaa nuuf itti jira. Amma nuti du'aa'ii godhu harakaa godhachu nu bira dhaabbachu jira. Rabbiin qeyroonii fi qarreen biyyatee keessa sibiila kee lafarraa fudhattee aragattee qophooytee waan si dhufe eeggachuu waboo jala hiriirtee leenjii fudhachuu waan dandeenyuun waboo gargaaru wabii sabaati. Hansanii alaa du'aa ijja baachuudha yaa oromooticha. Hedduun isin jaaladha galatooma warri na dhaggeeffattan. Ani haadha teessanii obboleeytii teessanii haadha teessanii si obboleeytii teessanii ka obboleessa kiyyaa ka ilmootiyyaa isiniin jaaladha dhalaa dhiira keessan. Wanni asirra na baase immoo saba kiyyaa je'ee lubbuutiyyaa je'eeti. Waboon arra gaara keessa jirtu san dhagaa boraafattee roobnitti roobee kuftee kuffiftee gaara san keessa jirte jechuudha. Eenyuuf anaaf jecha eenyuuf ilmaan kiyyaaf jecha lubbuu isaanii dabarsite. Lubbuu tana ta abbaan fadhelleen sii kannuu hin dandeenye. Qabsoo saba isaaniitiif dabarsanii achirra jiran jechuudha. Saniifuu ani waa xiqqashuma asirraa dubbadhee hammi kun yoo rabbiin nama tokkollee yaadaanan qabu kana isa fahamsiise. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ana ranimi san rabbal izza rahi. Fedhi rabbitiin sababa tahee fi an rabbiin kiyyatanana dhagehe nama tokkollee khagartee karaa biraa jirullee yoona as deebise karaa bilxiginnaa jiru san yoo rabbiin fahamsiise as deebise alhamdulillahi rabbil alamin gammachuu takka jechuudha. San dandeeytii rabbii qaba. Saniifi nan asirra dhufee dubbadha. Yoo warrini mufachiisu jiraatellee afooynaa lillahi insha Allah. Wanni takkittiin hubachuu qabdan yeroo amma jirru kanatti Oromoo maal godhuu qaba. Gaafi hawaasa keessa wanni daddeemaa jira yaanni mataa isaarra deemaa wal gaafachuu jirti. Oromoon walitti haasoytee kun kaanii haasaawee hay ummanni kun duriis yooma biyya qabatan akkana akkas jaanii haasaawa jiran.
والرجاء جرا نموتو يا دادك أبغى جوار كان إساني جباسا يو إسان جباسا أصونو تتتنيو هما سني في الليل ركتنا مالف وما يعلم جنود ربك إلا هو أبا فدي ورانا قدي جوار جباسا ربين خفدي حكمين زند ربيت أبا فدي ربين دنديتي خنافي سيفي ربين نما فد مالف نتوار ربي نوفئ واني دراد أبنو فنجرت ربي نما فد سيفئ بقى بكفر اسر راسب قمتشو أيانا جوار محمد آباؤو في كافاؤو نما فد باسيتشو نما باس ربي دروخة تبيجر نما إسام باسو سنيف واني نراك انجرو نتي دعائي إفي والججبيسو والجنا دابچو دلغان تين ركنا غرتي ابلو باسينو تنيك انفن وركنا جوفان سوشال ميديا خنرتي اركا اصون اسان كيك وفلنتين هاسا وان اسان دبتن ان دبو مساني سنين هاسا اسان سلمان اورموتي ياده اساني فكاتتي هاسا وانغاري اني سمو يادو من فكاتي ياده اسان هاسا ونرا دبي ساني سنرا فردي هاسا انا كنا فكاتتي تنا ربي نو تجرا أبا فدكافاو في آباؤو ربين نما باس جين إساب باس سيس خفد نوفي نوفي دين وباس نتمالي في التركة النسان تمسخين ينتواني تركة ننجرف الحمد لله رب العالمين يا ربي خانو تمسسي خدن ديتيك أبوسي خهمناك أبوسي نتست إركنا الحمد لله رب العالمين جنة نتمال قرو جرا إيجا ربين غرتين وچنا دابته نتمال قرو جرا إيجا ربين نغرغاره نتمال قرو قمنا غرغار سانوتي وان قرو قمنو كيرون بيخيسا أكو مما جرتو خانا كتا قرطا كوچ آساهيته خراوة بوديمو إسانيس بيخيسا تجرتوس قوي ساني هي خاني فاج آساني ولي هدو دندهو قباو قباني نوتي وان غنانو دفوف قباو قمنا يو تولا جان تولا يو بورتا جان بورتا أكرا يادو قمنا يا نخيشا تولا يجو أن تولا وججران كيرو فكي كيرو والله تكتا أسرف سوشال ميديا رتي فون جان بدوسان هدونا تاتي بيتا جو لنسن وان جان نتي أمان رنگد والله لينو نيو تغرين نتفتيس غرتي يو نوتاتي نوجتي سنگين نيو خي نخو كتر نجان أكاسي أبشالا هايوم ما يجون أكا جولي سنيد أكا والله سنتي أورمو نسو كاسي تنتلتي يادي سبحان الله فقو بلسوم سني فقو بلسومني أمالي فقو متي الحمد لله أمرين تربيتي أمالي أورمو تنواني ربنا كان ترسي سيف أكا نقوديف خبيخ ربي سبحانه وتعالى أمو والنبرسيسو في والنغرسيسو بكا إرت تشوفا والنغرسيسو قاوة شوفا نغرسيسو همتو في طلتو نبرسيسو يجو ربي بر تعليم سيخنا خنا خيستي أصونا مني بيخي تريخي نخون شفتينو تعليم أورمون خيسا أغرتيشو والبرتي والبيني ولي قلي ألا قليشو أنا ما كستي الله أما ألا قلي جرى من خيس جرى دوران ألا جرى أما ألا قلي من خيس جرى نمو والبرتشون وليبرون والبيخون قاوة جلا في ديريرا خينيا شوفا بيخون أورمون كتاكو دتكو إف بيخو جتشون الحمد لله رب العالمين تنو تنان ربي مال نوغن تنبيران أماس تمسنو في ديبر وما يعلم جنود ربك إلا هو ورانا سانو في ديبر ورانا خينيا خانا ربي نو في ديخانا نتيك أباوك أمنا أجتش ورانا خينيا خناف ورانا خينيا خناف كيرون تينيا تو والتاتي asa akkamma hidhatan kanatti hidhatanii asa kana diriirfachuu qabna garte nuti rafuu hin qabnu hirribni nun dhufin akka Jawaar Mohammad hayyuun keenya jee yo ija takkaan duraa rafne ijalachuu banachuu qabna jee akka gammachuu ayyaanaa jee yo jabaatan ni jiraatan Oromoo jee laal hayyoonni keenya akkas jandageessanii khakaafaa otiif yo jabaatan ni jiraattu Oromoo jee dhugaa jabaachuu jechuun maali namni caasaa hidhu ka qeyroon amma hidhu jirtutti hudha tokko keessatti qeyroon caasaa hiitee jirti jechuudha
Caasakana ha shime jala luqqisaniti bas halayya keessa gakuf dubbiin biraa hin jirtu jechu hammasum saniifu oromootiya bakka jirtu wal haaja beesunu haaja jabaannu caasaa keenya haatti fufnu du'aa'iinis akka namni muslimaa keessattu maaliif ogguun namni muslimaa jiru oromoon kiristaana qabna waaqeffataa bulaa qabna isinillee waaqa keessan akkatti kadhatanitti isinii beeka an akka amanteeti yakka intala muslimaatitti du'aa'i hedduutti aman namni muslimaa ifi daddabanii rabbiin sakkaban jan saniifuu ilmaa muslimaa bakka jirtanii du'aa'is jabeeffadha bakka jirtanii akkuma qabsoo tanaa hawwinee bilisummaa tanaa hawwinuttu bilisummaa mataa fiitis yaadu taqabrii fiitis yaadu salaata keenya salaannee quraana qaraanee istighfaara goone rabbii keenya kadhachu maalif rabbiin oggooti du'aayis godhattee quraana qaraatee salaata salaattee du'aayi godhatte siif qebala jechu du'aayin teetu bakka meeqatti oggu ulamaan man ani ilmi beekeetimi ulamaan raawaliin dhageew du'aa'ummaan tunuu bakka meeqa hirmaata seentii jechu du'aayi teenya sanillee mirkaneeffachuuf karaa rabbiitis rabbii keenya du'aayi teenya godhachaa ha oromoo wal quba qabaachaa jechu akkasitti fuul dura deemu oromooti yaarra hammanumaan yaanni xiyya hammana yaa warra suudii keessa jiru ammoo isin du'aayin nun dagatina du'aayin nun dagatina du'aayin nama rakkataa hedduu jabdu wabootanaafis du'aayii godha wabii sabaa wabii khayri isaan haa godhu ja'aati du'aayii godha dhaan maaliif jennaan bakka tintun taniin irra kutuu dandeewu miti warri suudii keessa jirtan keessattu warri hidhaa keessa jirtan wabootana wabii sabaa rabbi haa godhu wabii khayri rabbi haa godhu miila saanii miila khayri rasaasa saaniitillee rasaasa laal adawwiirra malee lafan buune haa godhu ja'a guyyaa lolliqe guyyaa isaan lolaaf gabbaan san akkas ja'a du'aayii godha lolli manuti nun geenye jarri haa wal gabaabsu hogguu wal gabaabse hogguusi lolli nu gehuun saniifuu lola dhufaa jiruufillee du'aayii godha warri suudii keessa jirtan keessattuu warri hidhaa keessa jirtan waboo teenyaa du'aayii godhaan dhaamsa kiyya hin dagatinaa shanan salaataatitti waboo haqaa rabbi isii haa godhu waboo khayrii isii haa godhu wala eebbisu akkana jechuun karaa saanii isaanii haa laaffisu akkas ja'aati wal eebbisaa nu eebbisaa saniifu furmaanni nuuf dhufa xiqqashumaan nu hafe oromooti waa xiqqashoon nu hafe hamma kana haa obsinuu rabbiin nutti jira harakaa nutis haa goonu saniifu harakaa nutis haa goonu mee hanqa daqiiqaa waa xiqqoo tokko hanqana invaayidii namni nagaggaafattan ergadha amma haasaa kiyya xumuradhe waanin yaadaan haasaa barbaadu xumuradheetiin jira namni ergachuu feetan ergadha saniifu ammanumaa yaada ammanaan qaba ilmaan oromoo gartee sheer godhaa waliin qoggoota qeerootiyya akkuma gartee jabaachuu jirtanitti itti fufaa biyya keessaa jabaadhaa wanni isin godhu jirtan qeeroon biyya keessaa hedduu jabduu sinsilanni keessan jabaadhaa qeeroo jabaadhaa insha Allah injifannoon dhufu jirti waa xiqqashoon nu hafe humaatii miti keessaa baana oromootiyya xiqqo booda insha Allah shukri maskiid anwaari salana finfinne keessa dhaqeetii maskiid anwaari suduuda godhee salaata shukri alhamdulillahi rabbii khiyya biyyatii keessa oromoo badhaaftee na deebifte jee an afaanuma nafxanyaa waajjira keessa naa dubbachuu dhabnaan afaanuma nafxanyaa kana wareersa kun narraa gabbaanaan wallahi gondaree fi gojjaam khafaa fi soqaa isaanii keessa narraa teenyaan waanin isaaniin jiru hin qabu beeyta ammoo osuma narra ta'anii na nyaatanii an nyaachisee obaasu tuffii nu tuffatanii maqaa isaan dila mee ammaa yoo laalte ummanni Tigree kun nu qabatee biyya dila kana taa'e maqaa isaan nu baasan an isin dhageessanii isin beeku maqaa nu baasan oromoo achitti ani waa hin dhageenye jechuu isaanilleen hamtuma godhani mee ilmaanuma nafxanyaa kana melilliglaan maquma isaan nu baasan tuffii keessa maqaa meeqa nu baasan jechuu akkanatti osoo waan keenya nyaatanii dhuganii nu tuffatanii maqaa meeqa nu moggaasan
جرخان ربي نرتي سنتيبس إن شاء الله أورمون بكجرتو بينته سنيفو خدن تاساتي إسني وجتينيا أوروميا وجتينيا دي دن تاساتي فتاة أهلا وسهلا خاسنتو إنه هنتو خاسنتو كجيه ولي نتيس قوي برن أورومون الراحت أو تكتي سنبيخو قبل سنيتو الدنيا سبيسا وان الدنيا تستركتنا أوروموتي يجباد دواي قدا نما تقول لي خاين فايدي ما نقافة نقرر قندرة سينا مالي هيا السلام عليكم ورحمة الله قالتوما جزاكم الله ورندق قيفتن شير ولي قدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته